Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kabajamtoonni, jaallatamtoonni, maatiiwwan Waaqayyoo akkam jirtanii? Akkam yoo nageessanii? Araarri jaalalli Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eegumsi haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam araarsummaan ishii eegumsi ergamootaa hunduma keessan wajjin haa ta'u. Iddoon amma itti argamu kun magaalaa Jimmaa teessoo mootittii Kusqaan Maariyaamitti kan argamu. Egaa bataskaanni kun bataskaana teessoo mootittii Kusqaan Maariyaam ijaarsarra jirudha. Egaa iddoon amma mul'ataa jiru kun isteejii ka'ee jirudha yookaan immoo hojjetamaa jirudha. Inni kun immoo mana kiristaanaa ijaaramee ba'aa jirudha. Akkuma beektan gara xumuraatti deemaa jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa gara keessatti ol isin gasheetan waan jiru isinitti agarsiisa. Egaa inni kun akkuma argitan barandaadha. Barandaan kun xumuramee dhagaan qofti galuudha kan isa hafu. Dhagaan edda galee boodatti inni kun simmintoon garaagaraa seeraamikiin garaagaraan barbaachisaa. Inni kun immoo akkuma agartan karri hojjetameefii jira. Karra guddaadha inni kuni. Karri guddaa fi maskootiiwwan asirraatiin hin jirani. Maskootiin hin jira, balballi hin jira. Keessansaa akkuma argitan jiibsamiidhaan galee jira. Qalamii garaagaraa kan hafuutu jira jechuudha. Keessa isaatti keessatti mul'ate bifa kanarraa ga'ee jira. Teessoo mootittii Kusqaan Maariyaam tabbarratti kan argamudha. Magaalaa Jimmaa keessaa iddoon kun jechuudha. Bifa kanaatiin jira. Egaa warreen eebbaadha keenyaa qulqulleettii Kusqaan Maariyaam argachuudhaaf barbaadan bifa kanaatiin argamtanii irrattiin lakkoofsi taa'ee jiru hin jira. Isaan irratti akka hirmaattan kun hundi isaa kaaganaa kan qalamiin dibamudha. Ashawaan yookaan immoo bifa kanaatiin garafameeti kan inni jiru. Balbala isiinis hin jiran kuni bifa kanaatiin naannessiisan sin agarsiisa. Deemsa kanattiin egaa asirra ga'ee jira. Hirmaannaa uummataatiin magaalaarraa baay'ee fagoodha kan inni jiru. Asirraanis hin jira karri jechuudha. Jalli sun immoo suuqii garaagaraa yookaan immoo iddoo mana meeshaa garaagaraati. Egaa ol baasee isinitti agarsiisa. Ijaarsi isaa maalirra akka ga'ee jiru jechuudha. Kun akkuma agartan oddoo isaatii margi isaa baay'ee namatti tola. Gannaa egaa yeroo hundumaa lalistuudha biyyi kuni. Akkuma agartan bosonaan kan uwwifamedha naannoon isaa jechuudha. Haala kanaatiin egaa sadarkaa irra ga'anii jiru. Asumarra teessanii toos magaalaa Jimmaa asii gadee ilaaluu ni danda'ama. Wanti hunduu mul'ata jechuudha. Egaa kunoo bataskaanichi akka kanarra jira jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo darbe gullalaatiin isaa ba'ee jira. Gara xumuramuutti jira amma. Yoo baay'eetti ji'oota muraasa keessatti hin xumuramaa jedhameetoo yaadamaa kan jirudha. Maatiiwwan Waaqayyoo akkuma amma dura isiniin jedhee irratti hirmaachuun hin danda'ama isiniin jechuu barbaadatani. Egaa asirra teessaniitu magaalaa Jimmaa hunduma ishii ilaaluu dandeessan. Bokkaa waan ta'eef roobni waan jiruuf egaa waqtiin isaa waqtii gannaa waan ta'eef baay'ee mul'atu malee asirraan Kidaana Mihiraatiin hin mul'atti. Dabra Efraataa qulqulleettii Maariyaam Gabreeliin hin mul'ata. Akkuma kana Mikaa'elillee xiqqoo baay'ee mul'atu malee hin mul'ata. Madaaniyaalamiin hin mul'ata. Baay'eedha kan bataskaana as keessa jiru. Naannoo 18 waan akkasii ta'utu jira as keessa. Bifa kanaatiin hin mul'ata isiniin jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo oolmaa gaarii iddoo gaarii oola. Waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u isiniin jedha.